jijjiiramuun kan jalqabe hafuurarraati. Lubbuu isa jennu, soul isa jennu, ilaalcha yookiin yaada garaa keenya kan qabatu kanatti darbe jechuudha. Fayyinni asii jalqaba, duutis asii jalqaba. Argitanii duusa sumaa jalqabe adda. Achi as dhufe sodaatutti namni baqachuu jalqabe. Achi istii waa'ee baqachuu sinii kaasa. Sadaffaa irratti flesh isa jedhu argina. Hafuurri isaa gaafa du'u, ilaalcha isaatu du'u. Bakka Waaqayyo anaaf iddoo hin qabu kana booda. Gaafa kanatti nyaattan maali hinduutu jedheera. Maali kanaaf iyyuu already kan koo maalidha? Du'adha jedhe. Amaneera jechuudha sabni. Maaliin baqachuu jalqabe? Flesh. Miilli isaa fiiguu jalqabe. Keessaa namni tokko gaafa sodaa jalqabu asii jalqaba. Dura fiigamoo dura sodaata namni? Dura sodaata. Sana koo mucaan ijoolleen gaafa wal loltu mee dhaggeeffattan ilaaltanii beektu yoo ta'e. Jedha dura asitti sodaate sana booda irraa si kaadheeme sana booda kotte na baase. Argitanii? Jireenya hafuuraa, jijjiiramni hafuuraa, jijjiirama yaada sammuu keessaa jalqabe keessi kee jijjiirameera. Amma waa'ee warra kanaa har'a naasa'uu hin danda'u. Ispiriitiin maalidhaa, sooluun maalidhaa, boodiin maalidhaa. Isa kana yeroo biraa soofna barumsa biraa irratti. Garuu waa'ee jijjiiramaa wajjin yeroo wal qabatu hafuurri keenya Kiristoosiin fayyeera, jijjiirameera. Inni kun akkuma sila sinii kaase sammuu keenya irratti, ilaalcha keenya irratti akka mul'atu fedha Waaqayyooti. Kanaaf hafuurri jijjiirame, sammuu jijjiirame, lubbuu jijjiirame uumaa jechuudha. Lubbuun jijjiirame immoo foon jijjiirame. Kanaaf namni tokko hafuurri isaa jijjiirameera yoo ta'e, ilaalcha isaatu jijjiirama, lubbuu isaatu jijjiirama. Sana booddee foon isaa irratti mul'achuu jalqaba jechuudha. Reetanii? Kanaaf iyyuu wantoota nuti ilaallu kun bal'istanii gaafa ilaaltan jijjiiramni kan inni jalqabu keessaa gara alaatti jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf iyyuu gabaabaadhaatti yaadota isaan kan as keessa amma isa kana keessa wantoota guutan spirit hafuura isa jennu kana keessa gammachuutu jira, Waaqayyo wajjin dubbachuutu jira, nagaatu jira, mo'ichatu jira, ulfinatu jira. Kana keessa guutee jira jechuudha. Birriinis kana keessa guuteera. Yesuus hammame gaafa gibira kaffalaa jedhanii eessa harkaa fuudhe moo keessaa fuudhe mee natti maa keessaa fuudhe mee kiisii isaa keessa jira. Garuu waa tokko beeka hafuurri isaa keessa waan guutame abbaan inni qabu sun guutuu akka ta'e beeka. Kanaafidha manarra kanan haasa'u ilaalchi keessan jijjiiramuu inni jedhu isinirraa eegama. Amma Waaqayyo hafuura keessan jijjiireera. Lubbuu keessan yaada garaa keessan jijjiirtanii isa Waaqayyo wajjin hojjete wajjin tokko gaafa gootan tarkaanfii jalqaba jireenyi keessa. Kanaaf Yesuus sodaan qabu. Dhaqimee gara qurxummii ishee jalqaba baasana keessaa kaffalee. Phexros beekaa shaakala kana. Mee akka sedhaame gaafa jijjiirame dhaame. Gaafa jijjiirame shaakala addaan jalqabeedha. Shaakala addaan jalqabeedha. Simmoon irratti jalqabeera. Simmoon irratti jalqabeera. Jireenyi jijjiirame akka arba silaa karaa barame yookiin immoo amaleeffatame hojjetame. ባልተለመደ መንገድ መንቀሳቀስ ጅሬኝ ጅጅራመ ካራም ቤከምነን አፉራ ዋቀዮ ጅወል ገለ ተርካንፈቹ ይርጋ ለፈውና ደማ ለፈውና ንገሩ አፉራ ጅጅራመፍ ኢዶላ ሊሳና ሃሌሉያ አብርሃም ዋቀዮ ጅን አበቴ አቲሜ ፊለዶ አኒ ዋናን ቀበደን ቤካለ ሃሌሉያ አናፍ Indisuun Sodoomiif Gomoraa gaafa fudhatu lafa onaa fakkaata garuu keessi saala lisaa haleluuyaa. Waa'ee wanta jijjiiramuu barachaa jirraa fi waa'ee spirit soul and body keessa kan hin seenne jijjiiramuun kee keessaa jalqabeera. Ameen. Hafuura kee irratti jalqabeera. Ameen. Lubbuu kee irratti itti fufeera kunoo. Maqaa Yesuusiin foon keessa irratti mul'achuu jalqaba. Ameen. Maaliif isiniin jedha tajaajiltoonni baay'een hafuurri isaanii jijjiiramuu iyyuu hin amanan. ብዙ አገልጋዮች መንፈሳቸው ያው እንደሆነ አያምኑ አኒ ፈየራ ተጀሩ ከነዱበቹ ምናምን ሶዳቱ ኩማቤጋ አኒ ኢየሱስን ቁላይራ ቀጀላተ ኤራ ኩማንሲላ ኢስና ቁሌሱ ኤኝቱ ቁሌስ ዋቀዮ ለምቲ ነሲላ ዋቀዮ አባኒ ስና ቁሌሱ ኤሰራ ጀልቀበ ቁሌሱ ጀልቀበ አፉር ቁላሁ መሳከነ እንደማን ኩማቤጋ ሳገሌ ዋቀየቱ ይሩ Meen kullaayedha. Afurri ko jiraataadha. Afurri ko jiraataadha. Kanaaf inni sun
hiyaa'u ta'ee kan inni mul'atu fedha waaqayyooti jechuudha. Kanaafiyyuu yaadni garaa jijjiirame, ilaalchi jijjiirame, kallattii waaqayyo isaa kenne hordofaa amanaa adeema. Ani hiikameera jedhame. Yaadni sammuu koo hiikameera jedhame. Kanaaf ilaalchi jijjiiramte, lubbuun jijjiirame, fedhiin isaa jijjiiramaadha. Barreessaa. Ilaalchi jijjiirame yookiis lubbuun jijjiirame, fedhiin isaa jijjiiramaadha. Fedhiin isaa yeroo jennu ibsuun qaba isa kana. Fedhii isa lafaatu hin taane isa kamiiti fedhiin isaa? Isa waaqarraati. Hawwii isa lafaatu hin taane hawwiin isaa isa kamidha? Isa waaqarraati. Deddeebiin isaa isa lafaatu hin taane isa kamidha? Isa samiiti jechuudha. Hin bal'atan nan siniin jedhu kanaaf hafuura lubbuu isaatu jijjiirame yeroo jennu lubbuun kun ilaalcha keenya, fedhii keenya isa jedhu of keessatti qabatteerti jechuudha. Fedhiin isaa jijjiirama, fedhii mataa isaatu hin taane fedhii waaqayyoo dursisiisa. Ilaalcha mataa isaan tarkaanfatatu hin taane hogganaan isaa isa keessaati hafuura isaati. Haleluuyaa. Mee hafuura kun na hoggana jedhame? Hafuura waaqayyoon na hoggana jedhame? Kanadha. Inni kan biraan astasaasabii isa jedhu kana. Ammas kallattiin isaa jijjiiramaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namoonni baay'een mata dureen lallaba isaaniis sanuma, jireenyi isaaniis sanuma, kadhannaan isaaniis waggaa 10 irraati. Kan koo jijjiirameera jedhame. Ilaalchi jijjiirame yeroo darbes kaaseera. Kadhannaan isaa jijjiiramaadha. Hafuura mo'amuutiin kadhata miti. Hafuura mo'ichaatiin kadhata. Hafuura abdii kutannaatiin kadhata miti. Hafuura mo'ichaatiin, hafuura ba'umsaatiin kadhata yeroo kadhatu. Mucummaa isaa hubatee kadhata. Hafuurri jijjiirame. Namni jijjiirame tokko, namni jijjiiramuu isaa amane, jiraataa ta'uu isaa amane, ani mucaa waaqayyoon taa'ee kadhata miti. Mucaa waaqayyoo ta'ee ka'ee startup godhee achii ka'ee jalqaba jechuudha. Mee ani mucaa waaqayyoo ta'edhaan. Kanaaf yeroo darbe waa'ee garbummaa, garbi akkatti kadhatuuf mucaan akkatti kadhatu kuni. Kanaaf iyyuu namni mucummaa isaa amane tokko, mucummaa isaa fudhate tokko, kadhannaan isaa jijjiiramaadha. Tajaajilli isaa tajaajila abooti. ኢየሱስ ጎፍታታ ኢየሱስ እንደ ባለ ስልጣን ይናገር ነበር ይላል ሰገሌን ዋቀዮ አከባ አቦት ዱበተ ቱሬ አቦ ቀበቱሬ ኢየሱስ ለፈራ ፎኒ አቦ ቀበቱሬ ሲነቲማ ስልጣን ነበረው እንደ ኢየሱስ የቀበሌ አይ የክፍለ ከተማ የወረዳ ነበረው አልነበረውም ግን ቻራ ታቃባ እንደ ባለ ስልጣን ይናገር ነበር ይሄ እንደ ባለ ስልጣን የሚናገረው ማን ነው እስኪሉ ድረስ إنه أكنم أبوك أموت دبتا. جمّا زاريك. جمّا كوي كيلان. جريني جيرامي، إلهالش جيرامي، لبون جيرامي. جيرامو شيء كم فرقته، كأنتي سا تجاجل سا فارفنان سا جروف جريني سا جيرامالا. مؤمور راجل كبامتي، مؤجل كبا، هاليلويا. كفاتي راجل كبامتي. أكما جل كباتي كريستوس يسوس إن أفتون سون كفيرة إن هناف إن بديسا كويغو كفيرة رجال كبا هاليلويا. غنام كفي سريع كنا تنامني باين من الرا كفيرة دان. غولياد كفو إنجدينا غولياد كفيرة رجال كبا. مي غولياد كفيرة دان. إن كفي سكيس سوان جروف كفيرة. سرّي دعافة تلال تشوفادا إني بني سكيس سجرا. سرّي دعافة تلال تويدا ما إني هي كسكيس سجرا. ملتوچا إني شوفه هاليلويا. كنا فرتوسي أولين نركافودة أنا في سكيس سجرا. شوفادا بنما أجي يلقبي سامونجي جيرو مكسيتيادا. جرينيا كيساني وجلس والكبسيسا وايا فوراق وفاسا نجر توجيو جتن كيسات غويانا را غويا إبات إراجل كبا يزاري كان يدلك أنينو يكفتا أنينو يبركت كأنو بلا تجمنو يوردت كأنو زاري دمو منيقت ميون أتبر مالتنا مدى تلات مالتنا مرة نركسا أولاد هرمونا تياولو إنجدين هرقم مدانولا أبان قمتشو سكيسا جرا هرّا ويا الفينا كوتي أبان الفينا سكيسا جرا سرّت آباد دين للبايرة متي يسوع سرّت آباد دين إسنرّت آباد دين دبّتشارة متي إسا سنوامه إسا حفورة كيسان كان جراتا قد يسوع سرّت آباد دين قالني واقع يفتو مي أنا جيجيرا ميرا دامي أنا جيجيرا ما أنا مولد دامي كناف مالي في الأواعي إلى الشان جيجيرا مو خنو برانوش حفورة كيو جيجيرا ميرا ما في برانا من لا من تمار حفورة جيجيرا ميف
foon keenya irratti jireenya keenya irratti mul'isuu gidduu kan jirtu lubbuu keenya kana ilaalcha keenya kanadha. Sagaleen Waaqayyo fayyiteetta fayyiteetta. Ilaalchi kee garuu ati hin fayyine siin jedha. Ilaalcha kee kan akka fayyuufan barsiisaa jirarra. Ilaalcha namoota baay'eetu akkuma arba sanaa hiikamanii ilaalchi isaanii garuu maal hin taane hin hiikamne. Fayyaniiru sagaleen Waaqayyo fayyiteettadha. Isaan garuu ilaalchi isaanii hin fayyinedha. Akkuma nammas ni kaase ilaalaa gaa. Foon yookiin fleesh isa jennu kanaa fi hafuura isa jennu kana gidduu riqicha tokkotu jirti. Maalidha ishee? Echi. Soul isheen jennu kun. Kana keessa darbeetu foon keenya irratti mul'ata. Ilaalchi kun yoo jijjiirame, lubbuun keenya kun yoo jijjiirame, inni Waaqayyo jedhe jireenya keenya irratti mul'ata. Argitanii? Kanaaf hafuurri keenyas jira. Soul as jira. Ilaala. Amma gaa fleesh. Inni isa kana keessa darbeetu dhufee isa kana irratti mul'ata. Kanaaf iyyuu inni kun as gidduudha hin jijjiiramne taanaan, inni kun as gidduudha hin fayyine taanaan, kanaaf kana gidduu riqichadha jechuudha. Akka boollaati jechuudha. Innas jiru asirratti mul'ata. Namoonni baay'een jireenyi isaanii fayyina. Jireenya fayyinaa garuu hin jiraatan. Namoonni baay'een Efesoon irratti akkuma jedhu isin Kiristoos wajjin eebbifamtaniitti jireenya eebbaa garuu ishaatan. Inni fayyisu Yesuus akka nu keessa jiru sagaleen Waaqayyo isin dhukkubsatoota harka keessan hin keessu isaanis maaliin ta'u hin fayyu. Namoonni hafuura isaanii keessa eebbi jiru kun foon isaanii irratti akka inni mul'atuuf isa kana hin hojjenne jechuudha. Kanaaf barumsi nuti barannu barumsa keenya barachuun sagalee Waaqayyo barachuun keenya isa kana upgrade hin guddisa. Akka isheen gara isa kanaatti dhuftu Waaqayyoon dhaga'uu, Waaqayyo irraa barachuu, Waaqayyoon amanuu, sagalee Waaqayyootti hirkachuu akka isheen dandeessu godha jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyo hammuma dhageessan yeroo darbe dhageessaniitu lallabamaas tureera. እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። አመኑን ሰገሌ ዋቀዮ ራቲ ምትር ከናፍ ሰገሌ ዋቀዮ ከና ሀሙማ ልቡን ኬኛ ኩን በረተ ኢላልቺ ኬኛ ሰሙን ኬኛ ኩን ሀሙ ሰገሌ ዋቀዮ በረተ ሁምና ዋቀዮ ማልጎቻ ደም አመና ደም አሃ ዋቀዮ እንፈይሳ ይችላል ዋቀዮ ሂኒካ ይችላል ገለኒ ጉዳን ዋቀዮ ሀቶ አኒ ዳሜ ሰገሌ ዋቀዮ ነነመና ከናፍዩ ittiin mul'adha inni guddaan namoonni hedduun jecha isa kana ibseen xumura ilaalchi isaanii waan hin fayyineef gammachuu waaqayyo akka isaan qabaatan isaaniif barbaadu hin qaban አንድ ደስተኞች እንዲሆኑ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ደስተኞች አይደሉም namoonni baay'een gammachuun qaban waaqayyo garuu akkanuun gammadoo taanee jiraannu fedha isaa moo fedha isaa miti yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa ammas irra deddeebiinan jedha maalta gammada meena duukaydha yeroo hunduma gooftaatti gammada ammas irra deebiinan jedha gammada maalluun jechaara sagaleen waaqayyo gammada jedha anaaf singin huuruu gamaan geenye teenya jechuudha waldaa keessa argitanii wanta nu akka hin gammanne godhu sanatu nu qabeera ka Malachiyo kisingo kiki kechaa jirti enna jechuudha. Malasiyo kunono bakka hojii mallee dhabee rakkachaa jira enna jechuudha. Gooftaatti gammadi sagalee waaqayyoo ta'e. Haleluuyaa. Kanaaf iyyuu namoonni ilaalchi isaanii gaafa hin jijjiiramne maal ta'u? Gammachuu isaanii kenname hirmaachuu dadhabu. Jaalala isaanii dhangalee karaa Kiristoos dabarsanii kennuu dadhabu. Fakkeenya sodaadhaan dhuunfatamu. Ani si wajjinan jira hin sodaatin jedhan jira sagaleen waaqayyo isaanoo maal ta'u hin sodaatu hin jijjiiramne waaqayyo irratti hirkachuu hin dandeenye keessi isaanii galanni waaqayyo haa ta'u kanaaf iyyuu waaqayyoon irratti irgixanyaa hin ta'ani hin bakka hin amanan jechuudha gabaabaadhumatti waaqayyoon ceeteedha moo dhugumaanatu ce'aa'e ilaalchi jijjiirame garuu waaqayyoon ceete argii jedhe hin ce'aa'edha galanni waaqayyo haa ta'u kanaaf keessaa jalqaba jijjiiramne inni hafuurri keessan jijjiiramuu har'a amantaniittu warri shakkitan jechuudha. Itti fufee waaqayyo sagalee isaan lubbuun keenya akka jijjiiramtu nutti dubbateera. Jireenya jijjiirame ilaalchi jijjiirame waaqayyo wajjin
capacity waaqayyo hojjechuu barbaadeen hojjechuuf qophaa'aadha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan dhumarratti kan hin kaase waa'ee fooniiti. Kanaaf waa'ee jijjiiramuu gaafa kaasnu hafuurri keenya jijjiiramaa ta'uu ergi amanne. Ilaalcha keenya sagalee waaqayyootiin jennee ergi ilaalle. Inni sun amma maal irratti mul'ata? Foon keenya irratti mul'ata. Body inni jennu yookiin flesh inni jennu kun akkuma bakka fudhataadha waan isin itti kennitan. Fakkeenyaaf sagaleen waaqayyoo dhukkubsatootarra harka keessan kaa isaanis hin fayyu jedhe. Amma gaa hafuurri waaqayyoo na keessa jiru jiraataa ta'u ol ka'e. Hafuurri waaqayyoo na keessa jiru jiraataa ta'u ergi namani. Sammuun koo kun immoo haleluuyaa siqi. Sammuun koo kun immoo hafuurri waaqayyoo kun darbee akka inni hojjetu sagaleen waaqayyoo jiraataa akka ta'e sammuun kun ergi amane. Lubbuu inni jedhu ilaalcha keenya fedhii keenya inni qabu ergi amane. Amma harki kun maali? Bakka foonidha. Akkuma dabarsi waan keessa jiruun akti godhee ittiin agarsiisa malee ofiisaa waan godhu qabu. Waan as jiru hafuura koo keessa isa guute sammuun koo kun danqaan jiru fudhateera waaqayyoon fayyi gaafa jedhu hin fayye. Fayyeera. Maqaa Yesuusiin fayyitee. Kanaaf iyyuu inni keessa ilaalcha keenya wajjin gaafa wal deeggaru foon keenya irratti hafuura keenya irratti mul'ata bakkeetti argama jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo yeroo nuu kenna yaada. Maadan fayyina isa jedhu kana shaakaladha fayyina. Fakkeenyaaf namni kaleessa harka namarra kaa'u sodaatu gaafa sagalee waaqayyootiin amanaa barachaa deemu. Harka keessan dhukkubsatootarra hin keessu isaanis hin fayyu. Okay. Amma narraa kan eegamu maalidha? Dhukkubsataarra harka koo kaa'udha. Waaqayyo akka inni fayyisu sagalee sana amanuudha. Hiyaw yohore chara laba hadias. Inni jiraataa ta'e hafuurri fayyisuu danda'u na keessa akka jiru amanuudha. Jiraataa ta'uu koo amanuudha. Harki waaqayyoo darbee fayyisuudha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Foon keenya kun isa nutti kennini hojjetaa. Yeroo aartan akkuma nama tokko yookiis rukutuudhaaf kabaluudhaaf ariifatu. Aariisa keessaa keessatti mul'ata. Gaafa isin dhukkubarratti aartanii namni kun fayyuu qaba jettan. Hafuuraan haasaa jira sinii gala dheeyyaadha. Keessa keessanii fayyina kana dhimmaadhaaf sagaleen waaqayyoo haa fayyitu jedheedha. Ittanii amantanii gaafa isin irra keessan maal ta'a jechuudha. Humna sanatu garuudha. Kanaaf jireenyi hafuuraa kun yaadi garaa jijjiirame, sammuu jijjiirame, lubbuu jijjiirame irraa jalqaba. Galanni guddaan waaqayyoofata. Kanaaf dubbii amantii wajjin wal akka isa argamu qofatu hin taane gaafa fayyuu keenya amanu. Ilaalchi keenya yaadni garaa keenya gaafa sana fudhatu inni kaasana. Galanni guddaan waaqayyoofata. Dhaqaa edee gara mandarootaa dhaqaa dhukkubsattoota fayyisaa warra du'an kaasaa akkas godhaa gaafa jedhan hin dhaqani. Kana dura waan akkasii tajaajilanii hin beekan Yesuus Kiristoos gaafa isaan ajaje jechuudha. Dhaqanii maal ta'e dhukkubsatoonni isin fayyanii warri du'an isin kaanii kan hidhaman isinii qabanii sana booddee dhufaniitu akkas ta'e dhukkubsatootarra gaafa harka keenya hin fayyanii sana ta'an ennaan ahun haleluuyaa piraaksisii baana. Yesuusiif dinqii miti kun maaliif jiraatoo ta'uu isaanii beekan. Hafuurri jiraataan isaan keessa jiru hojjechuu akka danda'u beeka. Amma isaan sammuun isaanii akka ta'u amanee dhaqeera. Kanaaf iyyuu maal ta'eera? Hojiin hojjetame. Yeroo baay'ee nuti danqa waaqayyo hojjechuu hin danda'u. Yeroon kana jedhu al tokko maalidhaa speeshaal የሆነ speeshaalii harki waaqayyo mul'atee fayyinaan ofiisaa humna isaa kan ittiin mul'isuu barbaadu akka jirutti ta'ee garuu maalidhaa nuun waaqayyoof of eeyyamuu qabna. Sammuun keenya inni waaqayyo jedhe sirrii ta'ee amanuu qabna. Galanni guddaan waaqayyo. Ani jijjiirameera jedhaan. Sammuun koo jijjiirameera jedhaan. Ilaalchi koo jijjiirameera jedhaan. Maqaa gooftaa Yesuusiin jijjiiramtaniittu. Ilaalchi jijjiirame waaqayyoon amana. Sagalee waaqayyoo amana. Hidhamuu keessatti hiikamuusaa amana. Duwwaa keessatti guutuu ilaalaa adeema. Haleluuyaa. Nutoo kana nyaannee duuna ennaan lakki mee as fideen. Maal beekan? Inni waan hundumaa jiraachaa gochuu danda'u argee miti baay'ina argee miti garuu inni baay'isuu akka isa wajjin jiru beeka. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ilaalchi keenya gaafa jijjiiramu
yaadsammuun keenya gaafa jijjiiramu waaqayyoof mijanna akka inni barbaadetti hojiin akka waaqayyo barbaadetti humni waaqayyo nu wajjin mul'achuu jalqaba. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Ilaalchi koo jijjiirameera jedhame. Deddeebiin koo jijjiirameera jedhame. Ani jiraataa ta'eera jedha. Kanaaf waaqayyo ilaalcha jijjiirametti dhimma ba'a. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo ilaalcha jijjiirametti dhimma ba'a. Kanaaf barumsaarraa gaafa walitti qabnu gabaabaadhumatti jijjiiramuun keessaa hafuura keenyarraa jalqabe lubbuu keenyaaf foon keenya irratti mul'ataa deema. Sagalee waaqayyoo irratti gaafa hirkannu isaan kun akkuma sila dubbanne waa'ee jijjiiramu waa'ee haareffamu inni sila hanqaaquu fakkaatu sun baallee baasee socho'uu jalqaba. Haleluuyaa. Inni sila hin jirre kun adeemsa keessa maal ta'aa deema? Mul'achaa deema jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Naa ta'eera jedhame. Hin kadhanna waaqayyo. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin akka sagalee waaqayyootti jijjiirame isin irratti ta'eera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ilaalchi keessan jijjiirameera. Maqaa gooftaa Yesuusiin deddeebiin keessan jijjiirameera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kallattiin adeemsa keessanii jijjiirameera. Raawwatee maqaa gooftaa Yesuusiin karaa isin ittiin yaaddan jijjiirameera. Akka kaleessaatti hin deddeebitu, akka kaleessaatti hin adeemtu. Maqaa Yesuusiin si jijjiireera. Ilaalchi kee maqaa Yesuusiin jijjiirameera. Deebiin kee maqaa Yesuusiin jijjiirameera. Hidhameen jira yoo jetta ta'e maqaa Yesuusiin si hiikeera. Ati fayyiteetta maqaa Yesuusiin. Ati sanyii jiraataadha maqaa Yesuusiin. Yaa nama sammuun kee hidhamteetta siin jedhu. Yaa nama sammuun kee ati hin darbitu siin jedhu. Yaa nama ilaalchi kee bakka kan kee asumatti dhumeera siin jedhu. Maqaa Yesuusiin gal kee hindaa'uun ganaa jalqabeera. Eebbi kee jalqabeera. Jireenyi kee jalqabeera. Ilaalchi kee jijjiirameera. Manni kee jijjiirameera. Bullati kee jijjiirameera. Maqaa Yesuusiin jijjiirama. Sammuu keessan irra akka keessan kaa maqaa Yesuusiin ilaalchi keessan jijjiirameera. Maqaa Yesuusiin ilaalcha keessan jijjiireera. Maqaa Yesuusiin astaasabii keessan jijjiireera. Kallattii isin ittiin yaaddan jijjiireera. Kan koo hin ta'u warri jettan humna maqaa Yesuusiin ilaalcha keessan jijjiireera. Kan isiniif mijatu isinidha. Kan dhaalu isinidha. Kan mo'atu isinidha. Dirree guddaan kan keessanidha. Dhaaluun kan keessanidha. Hoojuun kan keessanidha. Kanama seexanni dukkana sitti agarsiisu. Sammuun kee gaafa laaltu dukkana sitti agarsiisu. Maqaa Yesuusiin akkuma sagalee waaqayyootti ati ifa biyya lafaati. እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። isin ifadha maqaa Yesuusiin. Naannoo jirtutti ati ifadha. Naannoo jirtutti ati keenya. Shala paradila bus. Sanyiidhaan hidhamte kan siin jedhu sanyiin kee sanyii jiraata. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesuusiin isin qomoo jijjiiramanidha. Isin dhaloota jijjiiramanidha. Isin dhaloota jijjiiramanidha. እናንተ የተለወጣችሁ ትውልዶች ናችሁ። ዘመናችሁ የተለወጠ ነው። ሕይወታችሁ የተለወጠ ነው። በር ከ ጅጅራማዳ ጅሬኝ ከ ጅጅራማዳ ቡር ከ ጅጅራማዳ መቃ ኢየሱስን ቡር ሲከ ሳጅራታዳ አዶዱ የረንጀሊን ሲከ ሳጅራታዳ ካንኮሉ የረንጀሊን ካንከ ቶኮ ጀሌ ጀልቀቤራ ፋኖ ረት ኢየሱስ ካንከ ቶኮ ጀሌ ጀልቀቤራ ክብር የናንተ ነው። አሜን። ulfinni kan keeti, eebbi kan keeti, nagaan kan keeti, gammachuun kan keeti, amaana deemtu maqaa Yesuusiin jireenyi kee jireenya hiikamaati. Laa raadaa gaasee.